moo'uudhaaf maala moo'aa iyyuu jettee waan baay'eedha wanti moo'amu qabu. Lafa kanarratti ashannaa fi sa'a wayidammoo success man yookaan immoo nama moo'ataa jedhamee maqaan isaa moggaafamu baay'ee jira. Abalu moo'ataadha. Moo'ataa winner man nama moo'ataa ta'e arga biroo moo'ataa ashannaa fi maqaan nama tokko ashannaa fi jedhama. Maqaan nama tokko ashannaa fi bakka hullee yaa shanifa hullee ማንኛውም ተግዳሮትና ማንኛውም ፈተናና ማንኛውም ቻሌንጅ አሸንፎ ይገኛል። አሸናፊ ነው የሚባለው። ስለዚህ ዛሬ የአሸናፊነት ምስጢር እናወራለን። ምንድነው? ለማሸነፍ ምን ማድረግ አለበት? ደግሞ የሚያሸንፍ ሰው ምን ማድረግ አለበት? መስፈርቱ ምንድነው ብለን እናወራለን። በደንብ እንድታዳምጡኝ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ደሞ በዱቀና ወንቶታ ባየ ሞቴ ደርታ ዋን ባየ ሞቴ ደርታ ዲኖኒ ኑይ ቀም ባየዳ እኒ ጀልቀባ ኦፊን ኬኛ ዲና ኬኛ ኦፍ ሞኡን ሰልጳሚቲ ኢኒ ለመፋን ኦፊን አላት ቢኒሶን ቢኑኛታን ወንቶታ ባየ ጅሩ ቢይ ለፋ ዲና ኬኛ ሞኡ አፋ ማንጎቹ ቀም አከሱማ ሴጣን ዲና ኬኛ ሞኡ አፍ ማርጎቹ ቀምና አከሱማ አሎን ኑ ኬሰ ጅሩ ቶኮ ለመንደ ከፍቶ እንደንደኝ ኮንዲሽን ዮ ካል ሲቹዌሽን ኑ ኬሰ ፎሉ ኬሰ ቢ ወንቶን ጅሪኛ ኬኛ ረቲ ዲባው ዳን አከኑ በኑ አከኑ ጫምኑ አከኑ ዱኑ አከኑ ካራተኑ ወጅኔ ከምን ኮፍኔ ወንቶን ባየኒ ሎለ ከኑ ትካሳ ወንቶ ተባይቱ ኤጋም ኢሳን ከነ ሞኡ አፍ ሞኔ አከሙ አፍ ማለቱ ሰጀን ዱበቹ አባ ካና ሞቲ አርገሙ አፍ ዋንጎቹ ቀቡ ከነ ዮጉበቴ ዱጋስ እንጀዳ ጅሬኝ ኬ ሞይቻ ከንጉቲታ ቦይቻ ኒቲ ሞይቻ ሞቴ ጅራተ ማለ ቦሴ ጅራቱ ቦ አንጅራቱ ሞ አጅራተ ማለ ነምኒ ሞ እሞ ቦኔ ጅራታ ሐዋስቲሙ አራዋ ቀዩ ፉራቲ ሞቲ ቶኮ ሲከ ጅሬኛ ኬፍ ሞይቻ ከ ሎላ ስለ ጅራ ሞይቻ ሲከ ነማወጪ ወሎሎቲ ጅርታ ሞይቻ ሲከ ሐለ ኬንቲቱ ዶንቃ ቀባ ሞይቻ ሲከ ዱኩበሲ ሎላ ሞይቻ ሲከ ረኪና አላቲ ሚጂፈቹ ያድ ሲሚጀቹ ዲደ ረቲ ሞይቻ ሲከ ካሮራ አጀንዳ ኬቱ ፊጣን በጡም ሰደቢ ሞይቻ ሲከ አዋሲ ፊሙ ዋቅኒ ኬሲ ሞሲሳ ጎፍታን ኬሲ ሞሲሳ ዛሬ ይህንን ቃል ሃሌሉያ በሚኒት ሃልዶሮስቲ ላራፒክራ ባራዲኖስ ሴማ ራዲኔ ሌቬኒዮስ ይሞታል። እሺ ሰጀል ቀባ ኦፊ ኬኛ ሞውዳፍ ወንቲ ነው ጎቹ ዳቀም ቶኮ ጅራ ንስማሊኒ ኦፊ ኬኛ ከገኑ ቀም ኦፍ ገኑ ቀም ኦፍ ሞውዳፍ ቶኮ ሰሞን በኬኛ ሞንታ ተጀራ ዋምራቲ ሚቲ ኑሞቱ ባልበለ ፍጭ ኦፍ ረኪሳ አሸናፊነት ከውስጥ ነው የሚነሳ ከአንቺ ውስጥ ደግሞ ወቶም ቶስቲ ሙይናት ሙአምቴ ተታና ሳሙን ቀልቢን ከኬስ ሶዳሲ ሞይ ሶዳን ከኬስ ሞይ ታናን ሸኪሲ ሞይ ታናን በምንም ታምር ማሸነፍ አትችልም። ሲገለምቲ ኦፍ ሞውዳፍ ኦፊ ከከነ ሞውዳፍ ራወቴ ኦፊ ከከነ ገኑ ቀብድ ኦፊ ከከነ ገኑ ቀብድ ኤርገ ኦፍ ገንቴ ቦዴ ኤጋ ኦፊ ከከነ ገንቴ ቦዴ ኤጋ ኦፊ ከከነ ገንቴ ቦዴ ኬስ ከኩን ሶዳስ ተደገሱ ኤጋ ገንቴ ቦዴ ሃሌሉያ ሞኢች ዶብራሲ ቱጋ ሃሌሉያ ከናፍ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ይላል ነምን ዱካ ቡ በርባድ ዋይ ኦፊሳ ዲሴ ይገለ ዋይ ኦፊሳ ዲሴ አና ዱካ ሀቡ ወደ ሲኒገለ ነ ኦፊሳ ዲሴ ጁማን ኦፍ ዲሱ ማን ኦፍ ዲሱ ከና ከደርገተን ሉቃስ ኮለቶ በሰዶሚ ሰዲ ሰዶሚ ለማራስ ጀልቀበል ነን ጅሪኛ ሳውል ፈቶ በርባድ ጅሪኛ ሳ ድራይም ፍረተማ ጅሪኛ ሳ ከንከን ነገሩ ልፈታይ ሄላ ጅሪኛ ሳ ከንከን ማልጎዳ ይኖር ፈቶ ነምን ዱካ ወርባድ ዋይ ኦፊሳ ዲሴ ዳ ዋይ ኦፊሳ ማልጎዴ ዲሴ ገኔ ጀቹ ኦቶ ዱበላሊ ሀደ መናሎ ተከሽኖ ዱበላል ቱ ኮንጎዲ ማሊኒ ይወጣ ኦፍ ዱበላቲ ሸካ ይችላል ማካ ሸኩ ማሚ እጁ ገራሙሬስ ተቆዳ ኦፍ ሞ ወጁ ካዩ ፈተ ተኮፍ በቃ ይተንዴማ በቃ ይልበታል ይተንዴማ በቃ ምንም ኦርጋሙ ድሮም ጉራው ይተንዴማ ጀደዩ ምናባት ሶዳ ኬሰ ከሞቴ ዋን ኬሰ ከቻሌንጅ ሲጎዱ ሰነሞቴ ይሮት ዲዴምቱ ዋቀዩ ወረጋ ኩታተኒ ተዲ መንገርጋ ሲገለ ከናፍ ማለት እንጂ ጩበር ባሪተኒ
Daani'el yoo ilaaltanii jalqaba of moo'ee gaafa isin jedhu garaa isaa moo'ee dura garaa moo'ee jechuun maali? Mee Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 8-9 yoo dubbiftan cooma mootii nyaata mootii hin nyaadhu jedhe. Ani nyaadhu maa lakki nyaadhu garaa isaa moo'ee garaadhaan nama fixaa jiru. Garaan kun gadheedha jechuun garaan ofii gadheedha. Garaa isaa moo'ee amma garaadhumaan kan kiristaanas waaqa dura waaqa wajjin kan deemee godhu garaadhuma garaan kun boolla guunne yeroo hundumaa waan barbaadetti geessa. Wanti inni modhiisu hin jiru homaa immoo isa fayyadu. Kanaaf yeroo tokko mala isin jechuu barbaadeetiniidha. Garaa ofii moo'uun moo'icha jalqabaati. Lammacha maraa ashannaafinna. Ati ofii kee kana moo'uu dandeesse. Of sammuu kee moo'uu dandeesse. Garaa kee moo'uu dandeesse. Fattana. Leegzaabeer alaama. Leegzaabeer fiqaadha. Leegzaabeer fiqir. Anchi baraasi. Ofii kee kana ofii kee irratti aboo qabaattee yoo bulchite ofii kee kana hin mootu. Dhoksaan Daani'el itti moo'icha guddaa argate maalinni isa jalqabaa garaa isaa moo'e hin nyaadhu. Garaa fedhadhaan bara lakki garaa koo waan mana argisitti hin geessu. Garaan guuttadhee fadhan argee nyaadhu faarfannaa tokko beekama. Namni kakuu gargar baasee beeka. Ture gooftaa eega. Nyaata mootii kana maaliif nyaata mootii jedhee yoo tokko faayi? Nyaanni mootii kuni qalma waaqa tolfamaaf dhiyaatu irraa dhiyaatee dhufa. Waaqa tolfamaa keessa waan ta'eef mootiin bara sana waaqa tolfamaa sanaaf dhiigni irraa dhiyaatee qalmi irraa gubamee kan irraa hafe dhufa. Ani nyaadhu jedhee wanti kun xuraadhaa jedhee adda obbaase of moo'ee of qopheesse. Kanaaf murteessuudha bakka kana qofa miti. Garaa isaa moo'eera. Lammaffaa immoo gaafa abiddi qophaa'u. Gaafa Daani'el leenci qophaa'u. Daani'el garaa isaa moo'ee asittis. Ani sodaan qabu. Garaa koo narraas hin raafame. Gara murees garaa kutachuu. Inni lammaffaan immoo garaa ofii kana murachuu. Garaa raafamaa waaqayyoon keessaa baasu. Bakka aadaan isa hundatti garaa raafamaadha garaan isaanii hin raafama. Daani'el boolla leenca qophaa'e. Haa ta'u waaqni koo na oolchee yoo na oolchuu baates ani hin sagadu waaqa biraati. Kayoon koo kayoodhuma inni jiru wanta suma waaqessu waaqonu. Kayoon koo kayoodhuma inni jiru wanta suma waaqessu waaqonu. Waaqaan lafa isa uume waaqayyoodha waaqni kun kan taa'ee seennaa ta'e inni jiru kayoo koo amanannaa koo inni jiru kayoo koo amanannaa koo jedhanii dhugaa warri kan ejjatti si ganna kan dhume murtoo sirratti abiddatti si dachaa ta'uu sirratti oba jalli waaqaan raafamu. Moo'icha argachuu yoo barbaade raafame murteessi murtoo qaba amantii kana murtoo qaba warra garaan isaanii raafamaa jiru. Amma abboota firdii boqonnaa tokko yoo ta'an ilaaltan waan tokko argitu. Waaqayyo moo'icha jala sanaa kennu jedhee warra garaan isaanii raafamu jedhee galaa jedhee warra garaan keessa raafamu warra garaan raafamu warra garaan isaanii boca Yesuus geetaa garaan keessa maa raafamu warra garaan keessa raafamu deebi'aa galaa lola kanaaf hin taatani adeemsa kanaaf hin taatani kiristaanaa kanaaf hin taatani jechuudha. Kanaaf namoonni garaan isaanii raafamu moo'icha argatan moo'an waan kan mootu seexana iyyuu mootu garaan kee raafamna. Daawit yoo argitan Saamu'eel 17 Daawit garaa isaa raafamne yeroo haala isaa ilaalee mootii ta'uu isaa ilaalee nama jabaa ta'uu isaa ilaalee hidhata cimaa qabaachuu isaa ilaalee ani garuu horii biraa hidhu ani garuu isaa biraa hidhu ani garuu hoolaa biraa hidhu haala ilaalee garaa isaa raafame sammuu isaa maalitti hin jedhe immoota shu'ara wiidha jedhan sammuu isaa